Deeggarsi taasifames namoota 200 oliif daakuu tokkoon isaaniif kiiloogiraama 50 hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Bokkuu Shanaan obbo Taayyee Doorii balaa uumamaatiin lafa qotee bultootaa fi oomisha ubame akkuma balaan qunnameen adda baasuuf warreen daraan ubamaa ta'an adda baasuun deeggarsa kennuu dandeenyee jirra. Deeggarsi kunis namoota kanneen birootiifis kan itti fufuudha jechuun ibsan. Lafti sababa balaa uumamaatiin miidhame meeqa akka ta'e, maatiin qotee bulaa meeqa akka ta'e, abbaan warraa walii gala jiru meeqa akka ta'e adda baasnee jalqaba ragaa sirrii erga adda baasneen booda risoorsii qabnuun keessattuu karaa buusaa gonofaatiin gaaddisni buusaa gonofaa deeggarsa akka nu taasisu uummata bira akka nu dhaabbatu hooggansa magaalaa Adaamaa wajjinis mari'anneetu guyyaa har'aa kana deeggarsi gara buusaa gonofaatiin taasisaa jira jechuudha. Karaa kanaan rakkoo hawaasaa hiikuudhaaf rakkoo hawaasummaa hawaasni kun qabu bira dhaabbachuudhaaf akka taduudhaaf keenya ganamaatiin bira dhaabbannee guyyaa har'aa kana qotee bultoota keenya nu harkaa miidhamaniif deeggaruudhaaf iddoo kanatti kan argamnu. Itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa damee magaalaa Adaamaa obbo Waadoo Abdulkariim qotee bultoota lafti isaanii bishaaniin jalaa uwwifame sababeeffachuun deeggarsa midhaan nyaataa namoota 200 oliif tokkoon isaaniitiif daakuu kiiloogiraama 50 taasisne jechuun ibsan. Balaa namtolcheetii fi balaa uumamaatiin rooba ganna kana guutiin Laga Awaash geggeesseen qonnaan bulaa toora kanaa yoo xiqqaate gara 2,000 ol lafa hektaara gara 3,000 ol bishaan oomisha qonnaan bulaa irra ciisee waan balleesseef uummata kutaa magaalaa kanaatiif aanaa kanaa waajjirri buusaa gonofaa lubbuu isaanii baraarsuudhaaf maatiin isaanii akka hin beelofne akka hin dheebonne yeroo isaan rakkatan ana isin cinaa jira yaadama jedhu hojiirra oolchuudhaaf uummata kanaaf deeggaruudhaaf kuntaala 100 daakuu kan nama 200 ta'u qabannee guyyaa har'aa gaaddisa buusaa gonofaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin murteessinee asitti argamne jechuudha. Itti aanaa kantiibaaf qindeessaan kilaastara tajaajilaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa waliigala lafa qotee bultootaa lafa hektaaraa 772 bishaaniin uwwifamuu dubbachuun kanneen keessaa kan baay'ee hubaman namoota 400 ol adda baasuun isaan keessaa namoota 200 oliif deeggarsa taasisuu ibsan. Yeroo ammaa kana lagni Awaash guutee ganna kana keessatti oomisha isaanii jechuudha. Naannoo hektaara 772 ta'u yeroo ammaa kana uwwiseera. Taateen kun yeroodhaanis deddeebi'aa kan mul'atedha. Haa ta'uutii bara kana keessatti immoo taatee addaa jechuu hin dandeenya. Humnaa olii yeroo ammaa kanatti midhaan isaanii kan balleesse hawaasni har'a midhaan jalaa nyaatametuun hawaasa deeggarsa harkisaa barbaadu osoo hin taane hawaasa dafqee lafa isaa irratti hojii hojjetudha jechuudha. Harka deeggarsaa eeggatu osoo hin taane harka isaaniitiin hojjetanii lafa isaanii irratti oomisha guutuu hoggaa guutuu isaan jiraachisuu danda'u argachaa turanidha. Kana giddu galeessa goones nutis koree tokko dhaabnee yeroo ammaa kanatti nama 445 naannoo san kan ta'u uwwisni isaanii bishaaniin kan uwwisamedha. Kanaaf immoo hawaasa sanniin keessaa warroota mootuu yeroo ammaa kanatti harka qalleeyyii ta'anii fi rakkoo kanaaf irra caalatti saaxilaman nama 100 adda baasnee nama 200 adda baasnee kuntaala 100 yoo xiqqaate nama tokkoof kiloogiraama 50 akka gahuu danda'u guyyaa irraa kana taasisneera. Balaan bishaan laga Awaash waggaadhaan mul'achaa jiraachuu ibsuun balicha kana hambisuudhaaf ammaa jalqabuun hojjechaa jiraachuu fi qotee bultoonni abdii osoo hin kutatiin oomisha yeroo gabaabaatti gahu facaasuun jiruuf jireenya isaanii akka itti fufsiisuu danda'an mootummaan cinaa isaanii kan dhaabbatu ta'uu hubachiisan. Kanaaf baroota ittaanu kana keessatti hojiilee kanneen itti fufiinsan hanga gadiitti hanga yaa'insi bishaanii xumura magaalaa keessa bahutti kanarratti hojii guddaa nu eegata waan ta'eef kanarratti hojii guddaa hojjechuudha. Hawaasni har'a deeggaramu kunis bishaan haala yerooti waan ta'eef ammaaf iddoo sun bishaan ji'a tokkoon boodatti bishaan naannoo sanirraa hin dhabama. Kanaaf immoo oomisha yeroo gabaabaa keessatti gahuu danda'u ji'a 2 ji'a 3 keessatti gahuu danda'u. Hawaasnis immoo kana hojjechuudhaaf qophiidha waan ta'eef isa kana giddu galeessa goone gama tokkoon hawaasa keenya deeggaraati. Gama tokkoon immoo taateewwan akkanaa baratti akka hin deebine hojii gama saniin qabannee bifa piroojeektiitiin hojjennus kan jalqabame jira. Namoonni deeggarsa midhaan nyaataa argatanis balaa isaan qunname ilaalchisuun qaamolee isaaniif deeggarsa taasises galateeffatan.
mootummaan immoo abdiin kutatina isin cinaa jirra jechuun kun humna lammataan nu ta'e haa galatoomanii jedhan. Amma lubbuun keenyallee akka baraarametti barataan keenyallee barattuun teenyallee akka baraarametti ilaala. Baay'ee gaariidha, baay'ee galatoomaa, baay'ee mootummaa keenyallee haa galatoomu. Geeddarsanaa godhanii baay'ee nan galateeffadha.